hunduma keessan haa eebbisu eebbaaf ta'a. Obboleessi keenya Abbabeen jira yoo ta'e Waaqayyo baay'isee si haa eebbisu. Ammayyuu dibati Waaqayyo kana caalaa dhuguman jedha baay'ee argamni Waaqayyo gidduu keenya ture worshipii faarfannaan ni faarfachaa tureni ulfinni Waaqa maccaatiif haa ta'u. Waaqayyo obboleessa keenya haa eebbisu. Hundumti keessan fayyaa keessanii nagaa keessanii akkam jirtu? Akkam ooltanii warra ooltanii fi warra bultanii fi immoo akkam bultanii? Nagaa galata Waaqayyo. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamaa. Amen. Sinillee eebbifama. Sagalee Waaqayyo guyyaarraa walii wajjiniin qooddannu keessaa lallabu dubbiseetanii gabaabsee kadhadhee gara lallaba kootiitti lixa. Sagalee Waaqayyo guyyaarraa nuti walii wajjin ilaallu Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 isa jiruudha. Darbee immoo kutaan keessaa dubbisu qaba wangeeluma keessaa jechuudha. Amma kallattiidhumaan nan dubbisa akkas jedha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota habaasaniif dhukkubsatootas hafayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kennee mootummaa Waaqayyoo halabsaniif kan dhukkubsatanis hafayyisaniif isaan ergee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Irra deebi'een si'a tokko dubbisa. Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota habaasaniif dhukkubsatootas hafayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kennee mootummaa Waaqayyoo halabsaniif kan dhukkubsatanis hafayyisaniif isaan ergee jedha. Ni kadhanname. Hallelujah. Hallelujah. Yaa Waaqayyo Gooftaa Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa hundumaa qaqqabdu, hundumaa gochuudhaaf aboo kan qabdu. Ati jiraataadha, ati qulqulluudha, ati danda'aadha. Galanni ulfinni oqubaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo, ati jiraataadha. Ati Masii ilma Waaqayyo Waaqa jiraataati. Ati saddu'a mo'ee ka'eedha. Leenca Yihuudaa. Hallelujah. Galanni guddaan siif haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo, Abbaa yeroo kanatti immoo jiraadhaa itti guyyaadhaa immoo umurii keenya irratti dabaltee yeroo kana nu laatte galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo, sagaleen kee humnaaf aboodhaan gidduu keenyatti haa dubbatamu. Amen. Humnaaf aboodhaan sagaleen kee gara jireenya keenyaa haa dhufu. Humnaaf aboodhaan yaa Waaqayyo gidduu keenyatti mul'achuu keerraa kan ka'e dhukkubsatooti hafayyanii. Amen. Hidhaan seexanaa jala warri jiran hidhaan isaanii haciccitu. Waanjoo jala warri jiran, waanjoo dhukkubaa jala warri jiran, waanjoo gaddaa, waanjoo eelaa bagaatoorraa maajaalaa maagaayyadoonama. Waanjoo adda addaa jala warri jiran aboof humna sagalee keerraa kan ka'e maqaa Gooftaa Yesuusiin hidhaan isaanii ciccitu, waanjoon isaanii caccabuu haa jalqabu. Gaaffiin deebi'uu haa jalqabu. Gidduu keenyatti kan ulfaatu, iddoo kanatti kan ulfaatu, ulfinaan gidduu keenyatti kan mul'atu si duwwaa haa ta'u. Yaa Waaqayyo qilleensa kana to'adhu. Yaa Waaqayyo lolli seexanni banu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa irratti, Waaqa irratti, lafa jalatti, munyuuqaa keessa, nama keessa, galaana keessa maqaa Gooftaa Yesuusiin hidhamaa haa ta'u. Amen. Lubbuun fayyuu qabdu. Lubbuun hiikamuu qabdu. Humna sagalee kanaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hiikamte kan fayyite haa taatu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Anas na gargaarii eebbifamii gadi jennaa ati ol jedhii mul'adhu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Amen. Amen. Galanni Waaqa maccaatiif haa ta'u. Waaqayyoon baay'isnee hin galateeffanna gaanii mata dureen irratti lallabu guyyaa har'aa aboof humna Waaqayyo nuu kenneen hojjechuu yoo barbaadan tajaajiluu jechuu dandeessu, shaakaluu jechuu dandeessu. Garuu humnaaf aboo Waaqayyo nuu kenne. Humnaaf aboo deddeebi'ee jecha kanan fayyadama gaanii humniif aboon sagalee Waaqayyo
inni waaqayyo nuu kenne galgala kana keessatti jireenya keenya keessatti in hojjeta. Dhuguman isiniin jedha humna sagalee waaqayyooti. Sagalee isaa ergee waaqayyo hojii qaba. Humnaaf aboon waaqayyo nuu kenne inni nuyi ittiin hojjechuu dadhabne. Inni nuyi marree keenya jireenya keenya keessatti galgala kan hojjechuu hin jalqaba. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Kanaaf humnaaf aboo sagalee humnaaf aboo waaqayyo nuu kenne shaakaluu ittiin tajaajilus jechuu dandeessu. Waan barbaadan jechuu jettanii qabachuu dandeessu. Kanaaf kutaa kana keessatti gaanii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota wajjin ture. Barsiisaanii ture, shaakalchiisaanii ture, maal akka isaan godhan itti himaa ture, isaan ergaa ture, hojii kanaaf hojii mootummaa waaqayyootiif isaan ergaa ture. Yeroo ergu kan ammoo gaan maal akka godhe argina kutaa kana keessatti waggaa dheeraa isaan irratti fudhate bartootaa wajjiniin duuka buutota isaa kana wajjin warra 12 wajjin yeroo dheeraa fudhate barsiisuudhaan walii wajjin deemanii tajaajiluudhaani yeroo dheeraa erga fudhate booddee yeroo inni immoo assignmentii isaanitti kennee isaan ergu argina kutaa kana keessatti maal akka isaan godhan ittimee maal akka isaan barbaachisu immoo kennee fi yeroo inni isaan ergu argina jechuudha. Yesuus bartoota 12 walitti qabee seexanoota haa baasaniif dhukkubsatoota haa fayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kennee mootummaa waaqayyoo haa labsaniif kan dhukkubsatanis haa fayyisaniif isaan ergee jedha. Galanni Waaqayyoos bartoota isaa 12 iddoo kanatti gaanii humnaaf aboo isaaniif kennee maal akka gochuun isaan irra jiraatu. Mootummaa waaqayyoo humnaaf aboo kanaan akka isaan bal'isaniif mootummaa seexanaa immoo diigaa seexanoota baasaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mootummaa seexanaa diigaa mootummaa waaqayyoo bal'isaa dhukkubsatoota fayyisaa akka isaan deemanii fi humnaaf aboo isaan hidhachiisee isaaniif kennee yeroonni gara hojiitti isaan ergu argina jechuudha. Kan nama dhibu gaanii humna yoo ilaalle humni hojii tokkoof baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Tajaajila keenya keessatti humni nu barbaachisa. Humni hafuura qulqulluu nu barbaachisa jechuudha. Humna liiteraalii humni namni tokko waa hojjechuudhaaf humna hin qabu taanaan hojjechuu hin danda'u. Humnatti waan tokko sochoosee fuudhee buusee baasee kaasee ittiin godhu hin qabu taanaanii hojii sanaa fi ga'umsa hin qabu jechuudha. Hin danda'u jechuudha hojii sana hojjechuudhaaf. Kanaaf hojii tokko hojjechuudhaaf humni baay'ee murteessaadha jechuudha. Gara abootti immoo yoon isin fidee aboon immoo maanni waan tokko irratti olaantummaa ajajuudhaaf gochisiisuudhaaf aangoo kan qabu aangoodha jechuudha. Olaantummaadha jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma gaan lamaan isaatu barbaachisa jechuudha hojii sanaaf. Hojii mootummaa waaqayyoo bal'isuudhaaf, dhukkubsatoota fayyisuudhaaf, seexanoota baasuudhaaf lamaan isaa kun baay'ee kruushaalidha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Lamaan isaa walitti isaaniif yeroo inni kennee hojiirra isaan bobbaasu argina jechuudha. Humni aboo malee, aboon humna malee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Keessumaa immoo kan nama dhibu namni humna qabu tokko namni humnaan nama aboo qabu tokko caalu homaa tokko gochuu hin danda'u kan isin dhibu. Aboo gatii qabuu fi qalloosa ta'uu, xinnoosa ta'uu, ijoolleessa ta'uu dirqama jechuudha. Bitamuun, jilbeenfachuun, ajajamuun dirqama jechuudha. Aboo sanaaf jechuudha. Aboon baay'ee olaantummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos seexanni waaqarraa kan gad darbatamedha. Waaqarraa kan gad darbatamedha. Akka nuyi salphisnee ilaallu miti. Kiristoos Yesuus aboonni nuu kennirraa kan ka'e garuu miilla keenya jala ooleera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Ameen. Seexanni miilla keenya jalatti bitameera. Qaraaniyoo gubbaarratti aboo kanaan miilla jala nuuf oolcheera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan yoon fakkeenya tokko fudhadhe ammas natti tola. Yoo fudhanne abbaaf haadhi
ijoolleen isaanii dargaggoomanii guddatanii humna qabaatanii warri immoo dulloomaa deemu humnaanis ijoolleen caaluu danda'u. Haa ta'uyyuu malee abbaan ilma isaa guddaa isa aangoo isa humna qabu kamuu danda'a, ifachuu danda'a, reebuullee hin danda'a jechuudha. Maal gatii qabu? Aboo gatii irratti qabuuf galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Argitanii humni aboodhaaf bitama jechuudha. Amma fakkeenyaaf nu ijoollee dargaggoota qabna mana keessaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'ee namatti tolu, ispoortii hojjetu, sibiila dhiibuu cimoo dhagaa. Inkidaan garuu ifattee maal jedheetti dheekkamee akkas godhaa jedhee abbaadha. Aboo abbummaa qaba gatii ta'eef anis jechuudha. Itti dheekkamnee kanan godhina sana godhaa achi godhaa jechuu hin dandeenyu. Karaa humnaa yoo dhuftanii harka tokkoon illee keessaa ba'uu hin dandeenyu. Gaaf tokko mucaanni sadaffaa kuni baay'ee cimaadha. Akkana qabuu barbaade yeroo taphannu jechuudha wajjiniin galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Harka maal jechuu keeti gaafan jedhu harkuma tokkoon akkasitiin na qaba. Maal yeroo ilaaltanii humni aboo jalatti jechuudha. Humni aboo jalatti jechuudha. Kanaaf aboo warri gatii irratti qabaniif itti dheekkamuu danda'u, adabuu danda'u, barbaachise reebuu danda'u, waan barbaadan gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf Yesus Kiristoos gaafa isaan ergegaan humna duwwaa kenneef hin ergine. Humna duwwaa kenneef hin ergine. Aboon kunis baay'ee barbaachisaadha. Kana isaan hidhachiisee gara hojiitti isaan bobbaase jechuudha. Kan nama dhibu gaanii aboo kanaaf humna kana fayyadamaniitu wangeelli addunyaa akka raasu godhan galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeelli har'a anaaf isin hirka gale kuni humnaaf aboo sanaan haleluuyaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Addunyaa mara wal ga'e jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Gooftaa keenya Yesus Kiristoosiinis yoo fudhattanii waan isin dhibu gooftaan keenya Yesus Kiristoos humnaaf aboo kana gargaaramaa ture. Yeroo biyya lafaarra turetti nama guutuu waaqa guutuu ture. Humnaaf aboo kanatti fayyadamaa ture. Barsiisuudhaaf aboo kanatti fayyadama ture. Seexanoota baasuudhaaf aboo kanatti fayyadama ture. Haleluuyaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebi'ee immoo kan isin dhibu dhukkubsataa fayyisuudhaaf illee humna kanatti fayyadama ture. Isa kana ragaa macaafa qulqulluu keessaa qabna. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 17 akkas jedhanan dubbisa. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 17 akkana jedha. Yesus isaanii wajjin gaaricharraa gadi bu'ee iddoo diriiraa tokko dhaabbatee bartoota isaa warra hafan keessaa baay'een Yihuudaa hundumaa keessaa Yerusaalem keessaas akkasumas mandaroota galaana bukkee Xiiroosiif Siidoonaa keessas jedha. Namni lakkoofsa hin qabne isaanii wajjin turanii. Isaan kun isa dhaga'uudhaaf dhukkuba isaaniittis fayyuudhaaf dhufanii warra hafuura hamaadhaan rakkachaa turanis warri hafuura hamaadhaanis rakkachaa turanis hin fayyanii. Tuuta jaraas humni isa biraa ba'e hunduma isaanii hin fayyisa waan ture. Ilaalaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tuuta jaraas humni isa biraa ba'e hunduma isaanii hin fayyisa waan tureefi hundinuu harka isaaniitiin isa tuquudhaaf hin yaalu turanidha. Humni isa keessaa ba'u hunduma isaanii hin fayyisa ture jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan fayyisa ture. Humna kanatti fayyadamee fayyisaa ture. Akkasuma Luqaas 8:46 immoo akkana jedhanan dubbisa. 46 immoo akkas jedha. Yesus garuu lakki namni na tuqee jira. Humni fayyisuu akka na biraa ba'e anatti dhaga'ameera jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Humni fayyisuu ana biraa akka ba'e ana keessa akka ba'e natti dhaga'ameera jedhee yemmus dubartittiin akka dhokachuu hin dandeenye hubattee jedha. Waa'ee dubartittii isee waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e yeroo keenya wajjin deemuudhaaf hin hundan dubbisne
kutaadhuman barbaadu duwwaan keessaa luqqisa sana fudhadhee ba'e jechuudha. Dubartittii ishee waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'ee namoota baay'ee gidduutti dhattee wayyaasaa yoon tuqe nan fayye jette dhattee gaafa tuttu humni fayyisuu Kiristoos Yesuus keessaa ba'ee ishee qaqqabate dhangala'aan dhiiga ishee dhaabbate. Hallelujah, galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'as humni Yesuus Kiristoos humni fayyisuu har'as siif haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yaa nama dhukkubaa jirtu asumaan dubbadheen darbu maqaa Gooftaa Yesuusiin humni har'as siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Eeyyee kana akkasidha humni akkana keessaa bu'e eenyutu si tuqe nama baay'eetu si dhiibaa nama baay'eetu jira jedhanii deebisuu yaalan bartoonni Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo akkana jedheen humni fayyisuu akkana keessaa ba'e nam beekan ture jedha. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Humna fayyisuu. Yesuus Kiristoos tajaajila isaa biyya lafaa keessatti humna kana fayyadamaa ture fayyisuudhaaf. Dhukkubsattoota fayyisuudhaaf, naafota utaalchisuudhaaf, jaamota banuudhaaf humna kanatti fayyadamaa ture galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aboo immoo kan inni itti fayyadame in argina dhaxxanii yoo ilaaltanii deebee seexanoota baasuudhaaf barsiisuudhaaf aboo kanatti akka inni fayyadame Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 4:33 amma 36 akkana jedha. 4:33 amma 36 akkana jedha nan dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 33 kaasee kunoo namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa sana keessa ture. Inni sagalee guddaadhaan caraanee iyyee yaa Yesuus nama Naazreet dhimma keenya keessa maaltu si buusee silaa nu balleessuu yaaddee dhufte anoo eenyu akkati taate si beeka yaa qulqulluu Waaqayyoo jedhee Yesuus immoo gab jedhi keessaas ba'i jedhee hafuuricha hamaa ifatee yommus hafuurri hamaan sun namoota gidduutti namicha kuffisee waan tokkoon illee utuu isa hin miidhin keessaa ba'ee kanarratti isaan hundinuu na'anii dinqifatanii maal dubbiin akkasii hafuurota hamootas abboomuudhaaf humnaan abbooma isaanis hin ba'u waliin jedhanii oduunsaas jedhee itti fufagaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hafuurota hamaa humnaan hin abbooma ture cal jedhi jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebi'ee immoo Maariqos 1:22 irratti akkana jedha. Maariqos boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irratti akkana jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos humna kana aboo kana fayyadamuusaa in argina. Maariqos boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Nan dubbisa daddafee. Akkas jedha 22 irratti. Tokko kaasee yoon dubbise Yesuus bartootni waamamanis mandaraa Qifirnaahom dhaqan. Inni immoo guyyaa sanbataa mana sagadaatti galee barsiise. Garaan warra isa dhaga'anis barsiisa isaatiin rukutamee Yesuus akka barsiisota seeraatti otoo hin ta'in akka nama aboo qabuutti isaan hin barsiisa ture. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan isaa ulfaatu. Yesuus Kiristoos yeroo isaan barsiisu mana sagadaatti galee barsiisaa ture. Yeroo isaan barsiisu immoo garaan jaraa maal ta'a ture? Baqaqa ture. Hallelujah. Barsiisa isaatiin garaan isaanii irrukutama ture. Yesuus akka barsiisota seeraa otoo hin ta'in akka nama aboo qabuutti isaan hin barsiisa ture. Hallelujah. Akka aboo qabuutti har'a maqaa Gooftaa Yesuusiin nan jedha dubbachaa dhuman darba. Barsiisi kee akka seeraatti otoo hin ta'in akka aboo Waaqayyo sii kennetti haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkasitti barsiisa ture. Barsiisa isaatti dinqisiifatu ture.
Maali akkam barsiisa inni jedhanii dinqisiifatu ture. Maaliif aboodhaan isaan barsiisa ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka warra Fariisotaa akka warra barsiisota seeraatti tun ta'in aboodhaan barsiisa. Har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin barsiisa kee adda kan godhu, seeratti adda kan godhu. Haleluuyaa. Akkasumaan isa ta'etti adda kan godhu. Aboon kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya kee keessatti hojjechuu haa jalqabu. Ameen. Deebinee immoo bartoota duuka buutota isaa bartoota 12 Waaqayyo humnaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos humnaaf aboo kana isaaniif kennee yeroo isaan erge gaanii kan isin dhibu mandaraa lixan hundumatti dhiibbaa uumu turan. Tatsinoo isa jedhamu san tatsinoo impaaktii guddaa uumu turan. Mandara lixanitti dhiibbaa guddaa uumu turan. Haleluuyaa. Lafa dhaqan hundumaatti dhiibbaa guddaa uumu turan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Dhiibbaa gurguddaa uumu turan. Lafa isaan dhaqanitti seexanooti iyyanii caraananii hin ba'u turan. Mootummaan Waaqayyoo hin bal'ata ture. Mootummaan seexanaa hin diigama ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhukkubsatootiin fayyu turan. Naafootiin utaalu turan. Har'as maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun jireenya tokkoon keenya keessatti haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus. Haleluuyaa. 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 Mootummaa Waaqayyoo hin lallabu turan. Mootummaa Waaqayyoo hin bal'isu turan. Mootummaa seexanaa diigaa mandaroota lixan hundumaatti humna addaatiin dhiibbaa gurguddaa uumuudhaan galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'aaniifis dhiibbaa akkamii uumaa jirra laata? Lallaba keenyaan dhiibbaa akkamii, barsiisa keenyaan, dhuga ba'umsa keenyaan dhiibbaa akkamii uumaa jirra laata? Har'a maqaa Gooftaa Yesuusiin humni jijjiiru jireenya keenyatti haa galu. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebinee Maatiyos boqonnaa 10 irraa immoo hin arganna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 7 amma 15tti dubbifadhaa isinii. Angaruu 7 amma 8 duwwaattan dubbisa. Akkana jedha. Akkuma dhaqxaniinis egaan Gooftaa Yesuus Kiristoos isaan abbooma. Akkuma dhaqxaniinis mootummaan Waaqaa dhiyaateera. Haleluuyaa. Mootummaan Waaqaa dhiyaateera jedha lallabaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Har'a lallabi keenya kanatti jijjiiramu. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jennee mootummaa seexanaa diigu. Lallaba mootummaa seexanaa diigu. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedha lallabaa. Warra dhukkubsatoo fayyisaa, warra du'an kaasaa, warra lamxaa'an qulleessaa, hafuurota hamoota baasaa, gatii utuu itti hin baasin fudhattanii, isinis gatii utuu itti hin baasisin kennaa. Ameen. Wangeelli dhugaan isa kana gatii har'a namni kadhata gurgurachuu barbaada. Kennaa ayyaanaa gurgurachuu barbaada. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna sagalee kanaan kan diigame haa ta'u. Ameen. Lallabee ka'ee lallaba kootiin kadhata kootiin kun siif ta'ee kadhata kootiin biyya alaa baatee tarii warra akkas jedhamtanis jirtu taatu as keessa. Waaqayyo karoora isaatiin si baase. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gatii baasisiin jechuu barbaadu. Gatii ittiin baasneeti. gatii ittiin baasisinaas ni jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. ተቀበላችሁ በነፃ ስጡ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው። ሃሌሉያ። galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Naggaadee wangeelaa Waaqayyo humna sagalee kanaan jijjiiru. Ameen. Wangeelaa sagalee tokko dubbatanii qarshii meeqa barbaadan sagalee Waaqayyo lallaban qarshiidhaan tilmaaman Waaqayyo sagalee kanaan isaan geejjaru. Ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo ija isaanii habanu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ija isaanii horiirraa kaasu Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Asumaan baay'ee dubbadheen darba dhuguman isiniin jedha dubbadheen darba warra akkasiin jedhu biran darbinaa sagalee kana kennaafi warra birrii isinirraa barbaadan kadhata kootiin biyya alaa dhattee kadhata kootiin si kun si ta'ee ceetee baatee maal si ta'ee warra jedhanii haafa xoranii sagalee kanaan haaficha harkaa gataa maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Karaa Kiristoos Yesuusiif ta'e galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
Amen. Kana dubbadhee darbuudhaan barbaada maaliif na mudataniiru an namoota akka jedhan bakka yeroo sinii ta'ugaan akka Yoosef na yaadadhaa dhimni reeffa koo fuudhaa baay'ee namoota akka jechuu barbaadan jiru bakka gaafasii ta'u bakka na yaadadhu Yoosef akkas jedhee jechuu barbaadu Waaqayyo gooftaan isaanitti araaramu Waaqayyo nu haa fayyisu nan dubbadhe keessa kootti jabeessaa jira dhuguman isiniin jedha hin gowwoomina saba Waaqayyoon gowwoomina hin gowwoomina sinis amantootis tajaajiltootis hin gowwoomnu Waaqayyo nu haa gargaaru keessa kootti jabeesse kanaaf irra ture yoo bagan dubbadhe turuudha Waaqayyo ulfina fudhatu ulfinnisaa Waaqayyoof haa ta'u egaan warra dhiibbaa uuman turanne dhiibbaa uumu turani bakka lafa isaan dhaqanitti seexanootiin dhaabbatanii dhukkubi jalan dhaabbatu haleluuyaa har'a Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan ganneen waa kaasisu gooftaan Amen. kanaaf atis yaa boleessa koo yaa boleettii koo anis nu barbaachisa humni kun nu barbaachisa aboon kun nuuf kennameera ittan dhufa booddee kanaaf waan baay'eetu jira gaanii Waaqayyo nu haa gargaaru maleessa hubannaa nuuf laatu humnaaf aboo Waaqayyo nu kenne kana akkamitti qabannee jirra laata akkamitti ittiin hojjechaa jirra laata akkamitti ittiin tajaajilaa jirra laata aniif isin akkamitti ittiin mana Waaqayyo mootummaa Waaqayyo bal'isaa jirra laata Waaqayyo ija keenya nuuf habanu galgala kana kanaaf isaaniin mootummaa Waaqayyo hin bal'ata ture hin lallabama ture isaaniin qabatee Waaqayyo addunyaa hundumaarra haleluuyaa wangeela akka harka keenya galu godhe galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u bara dhiibbaa uuman Waaqayyo nu haa taasisu egaan dadhafee qabxiin irratti dubbadhuun qabaa maanni ree dhiibbaa akka numne dhiibbaa uumaa jirraa laatanii aboof humna nuu kenname kanaan nu jechaa jirraa tajaajilaa jirraa itti fayyadamaa irraa shaakalaa jirraa jireenya keenya keessatti mul'achaa jirraa kun akka ta'uu fi misraachoo furmaatisaa harkuma keenya keessa jira Waaqayyo harka keenya keessa kaa'eera galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Amen. maaltu harka keenya keessa akka kaa'ame akkamitti barreeffamni qabxiinni tokkoffaan furmaatisaa qabxiinni tokkoffaan akkuma warra raajota ergamootaaf duuka buutuuta Yesuus Kiristoosiif kenname humnuma Yesuus Kiristoos abooman ni fayyadamee yeroo biyya lafaarra ture seexanoota baasaa ture dhukkubsatoota baasaa ture qabxiinni tokkoffaa akkuma isaaniif kenname kanuma isaaniif kenname kan fakkaatu aboof humni akka nuu kenname beekuudhaaf amanuutu nurra jiraata qabxiinni tokkoffaa isuma isaaniif kenname isuma bartootaaf kenname innumti akka nuu kenname beekuudhaaf amanuutu nurra jiraata jechuudha Waaqayyo hafuura beekumsaatiin nu haa guutu akka beekumsa akka amannu Waaqayyo nu haa gargaaru maaloo aboo nuu kenname humna nuu kenname kan akka amannu akka beeknu Waaqayyo nu haa gargaaru kutaa wangeelaa keessaa nan dubbisa Maarqos boqonnaa 16 isa jiru nan dubbisa akkana jedha Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 hanga 18tti nan dubbisa akkana jedha humnaaf aboo Waaqayyo nuu kenne beekuudhaaf amanu akkuma isaaniif kenname zari sanyiima isaaniif kenname tokkitti isuma akka ta'e beekuudhaaf amanuutu nurra jiraata wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 hanga 18tti akkana jedha inni 15 kaasee yoon dubbise inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa erga jedhee booddee namni amane namni cubames hin fayya natti tolame 14 kaasee yuutuun dubbise natti tola ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddiitti ta'anitti mul'ate warra isa duukaa ka'e kana argan yemmuu isaanitti himan waan bartootni kun hin amaniniif amantii dhabina isaaniitiif mata jabina isaaniitti dheekkamee jedha laala amantii dhabuuf mata jabina isaaniitti dheekkamee jedheetu
kudha shanii kaasee inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa namni amane namni cuubames hin fayya namni hin amanne garuu itti hin faradamaa erga jedhee booddee 17 kaasee akka jedhu warra anatti amanan haleluuyaa warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu eenyu warri anatti amanan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u si'i ana jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u irra deebiin dubbisa 17 warri anatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu hafuurota afaanota haaraas hin dubbatu dhiifam afaanota haaraas hin dubbatu bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu harka isaaniis warra dhukkubsatanirras hin kaa'u isaanis hin fayyu isaaniin jedhee haleluuyaa አሜን misraachoo waaqee karaa Asteer sila itti duraa buutee turte qabxii kana keessa yeroo dubbattu yeroo kadhachiistu ofumaa kadhadhu jechaa turte waan isin dhibu Asteer qabxii kanatti buutee turte sila dhuguman isiniin jedha afurri waaqayyoo tokko kanaaf amanaa hundumaaf warra natti amanan milikkitoonni kun isaan biratti hin argamu dinqiin kun isaan biratti hin argamu haleluuyaa hafuurota hamaa hin baasu afaan haaraadhaan hin dubbatu dhukkubsatoota harka isaanii irra hin kaa'u isaanis hin fayyu jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos aboo kana haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u aboon kun anaaf isiniif kennameera namooti baay'een keenya garuu dhuguman isiniin jedha aboo kana itti fayyadamaan jiru lafa keenyeera akka waan nu keessa hin jirre akka waan nu hin kennamne abaluu duwwaadhaaf akka kenname abaluudhaaf akka kenname isaaf akka kenname duwwaatti ilaal har'a iji keenya maqaa gooftaa Yesuusiin habanamu Amen. maqaa gooftaa Yesuusiin iji keenya habanamu amanuudhaaf beekuu maal humniif aboon inni bartootaaf kenname kunoo nuufis akka kenname Maarqos boqonnaa 16 irratti akka nuu kenname amanuudhaaf beekuu nurra jiraata jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u yeroo baay'ee kadhata nama biraatiif dhiisnaa seexana baasuu bakka specialize akka waan namni biraa godhe no siinis anaanis seexana ifannee maqaa gooftaa Yesuusiin hin baasna galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u Amen. aboon kun nuuf kennameera aboo kana fayyadamuutu nurra jiraata aboo kana yeroo baay'ee dhuguman isinii jedha yeroo namni dhukkubsatu nu biraa ganaa nama eenna ganaa paastarii eenna ganaa wangeelaawii eenna ganaa raajii eenna obboleettii koo obboleessa koo waaqayyo aboo sii kenneera dhukkubsataa harka isaanii kaa'u isaanis hin kadhatu hin fayyus jedha aboon kun har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirraan hojjechuu si keessaan hojjechuu haa jalqabu haleluuyaa dhuguma cimseen dubbachuu barbaada kanarratti kadhata nama biraaf kan goonee dhiisne dhukkubsataadhaaf kadhachuu nama biraadhaaf kennine ofii keenya garuu akka homaa tokko hin qabneetti warri teenyee jirru anis taa'een jira yoo ta'e hin ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin amanaa hundumaaf aboon kun kennameera galanni waaqayyoodhaaf yeroo si dhukkubu harki kee waaqayyo aboo kana sii kenneera ofirraa harka kaa'iitii kadhadhu namni biraa namaa kadhachuun hin ta'u jechaan jiru laana hubadhaa saba waaqayyo eeyyee anaafis nama akkanaa kadhatu nan barbaada isinis akka namni isinii kadhatu hin barbaaddu isa kana miti inni kun waan biraadha barumsa biraadha barumsin amma jechaaru lallabin amma lallabaa jiru isa Yesuus Kiristoos aboo nuu kenne kan itti fayyadamaa jirraa'oo isa jedhu waaqayyo ija keenya nuuf haban dhuguman isinii dhukkubsataa mana keessa keenya nama biraa barbaada ofii keenyaan dhukkuba ofirratti dhiisne nama biraa amma dhufee harkarra nurra kaa'e kadhatu barbaanna xuruudhaan garuu inni jalqaba aboo qabda haleluuyaa harka kee ofirra kaa'iitii kadhadhu harka kee nama si biraa dhukkuburraa irra kaa'i kadhadhu aboon siif kennameera eessa jira yoo jette Maarqos 16:17 dhaqii dubbifadhu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u aboon hundumaaf amanaa hundumaaf kennameera seexanoota baasuudhaaf
Hallelujah. Galanni waaqa machaatiif haa ta'u. Amen. Aboo ittiin gargaaramne taanaan aboon waan tokko gatiin qabu. Leenca beektumni leenci guddaadha. Waan itti dhufe cicciraan liqimsa. Leenci aboo kennameef sanatti hin fayyadamne taanaan akka saree buchullaa tokko gadi ta'a jechuudha. Saree beektumni saree see mana namaatti guddattee namaa wajjin guddatte akka sanaa gadi ta'a jechuudha. Waaqayyo har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu adammassu. Amen. Waaqayyo nu adammassu obboloota. Hallelujah. Aboo qabda boleetti koo. Aboon siif kennameera. Hallelujah. Kiristoos mucaa waaqayyummaadhaaf aboo argatteetta. Itti dabalee immoo aboo dhukkubsataadhaaf kadhachuu. Aboo seexana baasuu roopaa kabaadiina magaa. Jaantaadhaa doonaa magaas. Hallelujah. Namooti baay'een seexana sodaatu bakka. Ittiin siqan lakki abaluu dhufee kadhatu. Iyyoo maqaa gooftaa Yesuus. Hallelujah. Aboo guddaa qaba. Aboon sirra jiru. Maqaa Yesuusin itti waami. Hallelujah. Hallelujah. Yesuus Kiristoos guddaadha. Eeyyee nama baay'eetu ittiin fayyadamne. Itti fayyadamnu guyyaarraa kana kaane. Aboo waaqayyo nuuf kenne ittiin tajaajiluu itti fayyadamuu shaakaluu isa jedhu irratti dubbachaa jira. Maal goonee beennee amannee humnuma sabartootarra ture. Aboodhuma bartootaaf kenname kunoo Luqaa Wangeelaa Maarqos boqonnaa 16 irratti har'a maqaa gooftaa Yesuusiin dammaqi. Dammaqi yaa nama aboo kee gattee jirtu. Aboon hojiirran oolle taanaan waan tokko gatiin qabu dhuguman isiniin jedha. Abootti namni hin fayyadamne taanaan ofuma iddoo duwwaa qabatee ta'a jechuudha. Ofuma maqaa duwwaa qabatee ta'a jechuudha. Maqaa duwwaa qabannee taa'u waaqayyo har'a nurraa haa galagalchu. Amen. Galanni waaqayyoo dhaafa ta'u. Eeyyee sodaatinaa dhuguman isiniin jedha. Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Dhukkubsataa irra harka keenya kadhachuudhaaf aboon nuuf kenname. Seexanoota baasuudhaaf haleluuyaa. Aboon nuuf kennameera. Galanni waaqayyoo dhaafa ta'u. Mootummaa waaqayyoo akka labsinu aboon nuuf kennameera. Inni lammataa maal beekuutu nurra jiraata? Maal gochuun nurra jiraata? Furmaati isaa maanni inni lammaffaa humniif aboon nuuf kenname kun. Humniif aboon nuuf kenname kuni haleluuyaa. Humna hundumaa gararraa jiru ta'uusaa beekuuf amanu. Hallelujah. Humna hundumaa gararraa jiru. Humna biyya lafaa keessa jiru gararraa. Humna seexana gararraa jiru ta'uusaa beekuudhaaf amanu. Har'a maqaa gooftaa Yesuusii waaqayyo kana nutti taguutu. Ergaa Yohaannis boqonnaa isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sana irra isa isin keessa jirutu caala jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa biyya lafaa keessa jiru caala isa isin keessa jirutu caala jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa na keessa caala jedhame lafuma teessan ta'a. Isa na keessa jiru caala jedha. Isana keessa jirutu caala. Isana keessa jirutu caala. Wangeelli dhugaadha hin caala. Isa si keessa jirutu caala. Isa sobee haadu, isa sobee bookkisu hin dhaggeeffatinati hin soba seexanni. Hin soba isa si wajjin jiru. Isa si keessa jirutu caala. Hallelujah. Amen. Baaya doonaa janamas. Bookkisa seexanaatiin namni iddoo gadhiisa bookkisa seexanaa. Silaas meeshaan saamanni kan inni ittiin meeshaan seexanaanni guddaan sodaadha. Sodaa namatti naqu bookkisuudhaan anjabaadha jechuudhaan nama sodaachisuudhaan hin soba seexanni. Hallelujah. Amen. Sammoo eessi moosisetu si wajjin jira. Isa mo'eessi moosisetu si keessa jira. Galanni waaqayyoodhaaf. Humnaaf aboo kana qabda. Galanni waaqa machaatiif haa ta'u. Seenaa tokko yoo ilaalle kakuu moofaa keessaa mootota isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti seenaa sana guutuu dubbifadhaa boqonnaa 6 yeroo koo wajjin deemuudhaafi hundasaa hin dubbisu boqonnaa lakkoofsa 16 warra isa jiru nan dubbisa. Seenaan kun akkami beektus
seenaan kun loltoonni Sooriyaa yeroo isaan Elsaa waaqayyo loltooti Sooriyaa mootiin Sooriyaa waan inni godhu hundumaa gola isaa keessaa itti mul'isa. Eenyu kan firoome mootii Israa'el kanatti kan firoome jedhee mootichi gaafa gaafatu Elsaa nama jedhamu gola keessa taa'ee waan ati gootu kan argu isatu jirannaan saraawwiin isaa hundumaa fardeeniif konkolaataa hundumaa itti erge. Naa'oon isaa gaafa gadi ba'u lafti fardeen konkolaataadhaan machaa'eera. Isa booddee wayyoo yaa gooftaa koo banneerra gaafa inni jedhuuni akkas jedheen nan dubbisa gaa. Seenaa kana isin dhaqaati dubbifadhaa. Boqonnaa jaala koobsa 16 akkana jedha. Elsaa immoo deebisee warri nu wajjin jiran warra isaanii wajjin jiran hin caaluuti hin sodaatin. Haleluuyaa. Ameen. Mee 15 kaasee yoon dubbisee akkasinii galu boromtaasaa hojjetaan nama waaqayyoo ganama obboroo ka'ee yommuu gadi ba'e kunoo loltootni fardeeniif konkolaatotaan mandarichatti naanna'anii waan argeef wayyoo yaa gooftaa koo maal goonu jedhee hin gaafate. Elsaa immoo deebisee warri nu wajjin jiran warra isaanii wajjin jiran hin caaluuti hin sodaatin. Haleluuyaa. Amen. Sodaatin hin jedheeni itti fufees yaa waaqayyo akka inni argutti adaraa ija isaa baniif jedhee hin kadhate waaqayyo yommus ija naa'ichaa hin baneef. Naa'ichis gaaronni naannoo Elsa'ii jiran guutummaatti fardeeniif konkolaataa ibiddaatiin guutamanii hin argee. Haleluuyaa. Hin argee. Fardeeniif konkolaataa ibiddaatiin guutamanii hin argee jedha. Har'a maqaa gooftaa Yesuusiin iji kee banamee isa si wajjin jiru argi maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hinne wayyoo banneerraa edeen Elsaadhaan naa'onsaa inni sodaatin isa isaanii wajjin jiru isa nu wajjin jirutu caala warra nu wajjin jirantu caala. Haleluuyaa. Isa si wajjin jirutu caala. Sana wajjin jirutu caala jedhamee ofitti himaa. Yaa warra sodaachisaa jiru. Yaa warra dhukkubisiin sodaachisaa jiru. Hinduuta yaa nama jedhamaa jirtu isa na wajjin jirutu caala jedhaatti himaa. Haleluuyaa. Sana wajjin jirutu caala. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf isa nu wajjin jirutu caala. Hin sodaatin ittiin jedhe. Isa nu wajjin jirutu caala ittiin jedhe. Namooti baay'ee seexana baay'ee sodaatu. Seexanneeyyee ergamaa waaqarraa ture gad darbatame Yesuus Kiristoos immoo isa mo'ee. Haleluuyaa. Miilla keenya jalatti immoo waaqayyo gad isa tume. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Diina mo'amaadha jechuudha. Namooti baay'een diina mo'amaa kana fuudhanii mataarra of galchu. Bakka isa miilla jala ooletu mataarra maqaa gooftaa Yesuusiin hin ta'u. Miilla kee jala ooleera maqaa Yesuusiin. Ameen. Aladoona maqaa yadoona maas. Tonqaayin sodaatu, dabtaraan sodaatu, sanan sodaatu, sanan mukaa baala. Har'a maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri sodaa haa cabu. Ameen. Si wajjin jirutu caala. Muka kaa'anii, baala kaa'anii, inti baaranii sana godhanii sin danda'an maaliif isa si wajjin jirutu caala. Haleluuyaa. Ameen. Eeyyee sodaatiin maaliif silaa dhuguman isiniin jedha. Al tokko waanuma hin taane seexanni silaa waanuma hin taane nama goosistimini guuranii fidu waanuma hin taane mana fuuldura fidanii maal gootu sin waan tokko iyyuu dhuguman isiniin jedha. Maaliif sangaa qalanii fidanii hin kaa'in waan tokko iyyuu isiniin godhu isa isinii wajjin jirutu caala. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Daabboo makutanii katanii maaloodhaa mukaa baala hartanii sodaatin hin sodaatinaa saba waaqayyoo isa nu wajjin jirutu caala. Galanni waaqayyoodhaaf. Ameen. Wanta kana dhugaa ba'eera ta'een beeku natti dhufe mucaa keenya isa arfaffaa ulfan ture ji'i da'uu kootii ga'eera. Fulbaanuma ji'a akkasii kana keessan da'a. Fulbaanuma sana keessa ulfi koo baay'ee garaan koo guddaa ture. Waan baay'ee yaalu asiin hafuura biraa marsamnee ma jirra gaa.
وكريستوس يسوع هاليلويا نينو جنجرو جبا وانت أمم ابن ديم نجدوس عني قال إنه أكيد آمين آمين قافتكو جنامك إيه من برم ساندي ما جئنا شيء قافني قديبو كرابورو فيستالي بوتو فيستالي وقادا فيستالي بوتانيتو سجرا في دنيكان وتبيتي منا جدو بودا جدو كراسان قالني سالي إن دربتنا تو مالتو أشي وي مكا غوفتا يسوس إن كان مو في دنيا دينار كبوتو وي مرتني لكن شن تبيتي كسبوسه منا برم سادا كستافي كوتينا كجد أكسكس بدني ناويو كبني دني إني كوني سدوات إن بكا نشنت بيتي كون سدوات إن تقول فيني سدوات تسجرينا تنجا إني ناوي آمين تبا آمين جلنا كيونا بتاو آمين هذا سانجوراني في دني سوداتنا سسيو جنجرو تجعله أبو كبد أبو سنة قد تلوكس جلنا كيونا بتاو نواك يسيكن أبو يسيكن قد تلوكس آمين إني سدفان مالغو تشوكمنا أبوف هم نواك ينوك إنك أنا شاكلوك أمنا شو أمانو بيكو دوان إنجو أمانو بيكو دوان إنجو هم نما إسابرتوتك أبان هم ناف أبوسو ما برتوتاف كنا ميتو أكسي كنا مي أمانو بيكون جده إني لما فهموا هم نسي والجنجر هم نسا ساني والجنجر هم نسا بيلا فاكي سجرور أكتش آلو بيكوف أمانون جده كان أبانو بيكو دواني مونغو هم ناف أبو كنا وجتشو تجاجلو هاليلويا لولتي بو مرة دولا بكايا دونا ماس لولتي بو هاليلويا إنتي فتيغل تغلن واقعيو آمين آمين بيكو دوانو جين كبانو مش واقعيو تني آسا ودوانو جين كبانو قد تلوكسو هاليلويا غلن واقعيو آمين إذا كان شاكلوتو نرجرات سيدنا نانو كين يجرو هم ناف أبو كنا فيدمني هاليلويا كجلجلتو نرجرات موتما سيدنا ديني موتما واقعيهم ناف أبو كنا بل إسوتو نرجراتا واي كريستوس كنا بچو نرجراتا هاليلويا سيدنا وتباسوتو نرجرات أي أبو كنا كنا فيدمني مكا يسوسين آمين آمين yeroo akkas ta'u gaanii maaltu ta'a yoo humnaaf aboo kana fayyadamne kana jalatti maaltu ta'a yeroo humnaaf aboo kana shaakallee fayyadamnu maaltu ta'a lallaba keenyaan barumsa keenyaan tajaajila keenyaan haalelluuyaa namooti garaan isaanii hin tuqama garaan isaanii hin jijjiirama namooti hin jijjiiramu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Humnaaf aboo kanaan gaafa hojjennu gaafa ittiin tajaajillu humnaaf aboo kana hojiirra gaafa oolchinu kaa'uu dhiisne marree kaa'uu dhiisne haalelluuyaa akka nama humnaaf aboo hin qabne sodaattuu taane taa'uu dhiisne gaafa gadi fuunu namooti lallaba keenyaan namooti barumsa nuyi barsiisnu kadhata nuyi kadhannu lapheen isaanii hin tuqama hin jijjiiramu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 amma 38tti dubbifadha. Gaafa guyyaa 50ffaa Hafuurri Qulqulluun ergamoota irratti gadi bu'e. Humna amma argattanitti Yerusaalemii hin ba'inaa. Ani yoon deeme isinii wayyaa gaafan deemu humnicha isiniif hin ergaa. Inni gaafa dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geessaa jedhee isa dubbatee ol ba'e sana. Gaafa guyyaa 50ffaa sana humna sana gaafa argatan kutaa kana keessatti isa argina. Kutaa kana keessatti Phexros faan erga humnichaan guutamanii Phexros garadii tokko duratti yaa Phexros amma du'atti illee yoo ta'e si duukaan deema jedheen isa booddee dhiisedheen tun daaqooniyyin si'a meeqa naganta'een si'a 3 nagantattiin jedhe. Tun daaqooniyyin si'a 3 naganta'e. Angoon kumaan godhe garuu garadii tokko duratti an hin beeku. Isatti jettu kana hin beeku si'a 3 gane. Haa ta'uyyuu malee gaafa humnicha argate gaafa aboon sun humnichi irra dhufe Phexros inni chumti hin beeku jedhe innumti gane sun warra 11 wajjin dhaabbatee jedha sagaleen waaqayyoo iddoo sanatti hojii ergamootaa boqonnaa 2 yoo dhaxxanii dubbistan an hunduma isaa hin dubbisu garuu isa 37 irra jiru nan dubbisa isiniifan dhiisa
isin dubbifadhaa. Akkas jedha namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqee. Haleluuyaa. Mee 36 yoon itti dabalee dubbise egaa Waaqayyo Yesuus isa isin mukarratti fanniftan kana gooftaadhaaf masii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin haa beekani jedhee utuu hin mamin Israa'eloon utuu hin mamin haa beekani jedhee namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqee Phexrosiif ergamoota warra kaaniin yaa obboloota nana maal goonu ree jedhanii. Haleluuyaa. Garaan isaanii baqaqee lallabicha inni lallabe waa'ee Yesuus Kiristoos akka isaan fannisan akka inni du'a mo'ee ka'e erga inni itti dubbatee booddee maal goonu ree jedhan garaan isaanii maal ta'e baqaqee humnaaf aboodhaan. Haleluuyaa. Garaan dhagaatu baqaqa maqaa gooftaa Yesuusiin humnaaf aboo kanaan gaafati lallabbi kee hin jijjiirama kan fidu ta'a nama kan jijjiiru ta'a tarattaratiin ta'u. Haleluuyaa. Maaradoona waaqayyoodha. Galanni waaqayyoodha. Ameen. Bara kana tarattaraatiitu guute waldaa keessa namni waldaa dhaqu amma jibbutti waaqayyo tarattaratiin urkaa hagatu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Humnaaf aboodhaan gaafa dubbannu namootiin geeddaramu garaan isaanii hin tuqama. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf. Maal goonuudhaan 41 irratti mo'attanii dubbistanii kan nama dhibu nama 3,000tu itti dabalameedha. Amananii cuubaman itti dabalamanidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo keenya wajjiniin deemuuf jedhee malee warri dubbii isaa fudhatan hin cuubamanidha. Waan isin hin cuuphamanii. Kanaaf guyyaa sanatti akka lubbuu 3,000 isaanitti hin dabalamanidha. Abeet. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lallaba lubbuu jijjiiru, lallaba nama jijjiiru, lallaba nama geeddaru, barsiisa nama geeddaru, kadhata nama geeddaru, faarsaa nama geeddaru, tajaajila nama geeddaru. Haleluuyaa. Humnaaf aboodhaan lallabi kee humnaaf aboodhaan haa ta'u. Barsiisni kee humnaaf aboodhaan haa ta'u. Obboleessa obboleettii. Faarsaan kee humnaaf aboodhaan haa ta'u. Seexanoota kan guggubu haa ta'u. Haleluuyaa. Bara durii beektus hin dur gaafa faarsamuu jammaru seexannachi kukkufuu jalqaba. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Yaadadha waan isin dhibu. Baay'ee tiineejiin ture baay'ee waggaa 20 keessa 21 ta'a. Gaxarii fagoodhaan barsiisan ture. Obbolootti immoo narraa fagoo sa'aatii 2 jiranis jiru. Kan isin dhibu gaafa nuyi kutaatti seennu seexanni kutaatti ituun kadhatini barsiisuudhaaf isa nuyi kutaa linnu seexanni etteeyyit har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni nu keessatti calluma jedhe haa hojjetu maqaa gooftaa Yesuusiin. Inni si keessatti calluma jedhe dhaabochi maqaa gooftaa Yesuusiin humnichi hojjechuu haa jalqabu. Lafatti dubbatti seexanniin dhaabbati maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Barri sun bara paartii ture, bara dargii ture kasedhu maanni maal gootanii jedhu bakka. Akkan kadhanne rakkisaadha. Keessuma keenyatti kadhannan. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Achi asii bakka afurri qaallu caraane Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hin hojjeta aabochi har'a. Hin hojjeta humnichi. Haleluuyaa. Kaasiyaati hin hojjeta. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Humnaaf aboodhaan Phexrosiin dubbata ture. Kan isin fannistan isa isin fannistan jedhee. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa humnaaf aboo kanatti fayyadamnu gaanii namooti lapheen isaanii hin baqaqaa. Namooti lapheen isaanii hin jijjiiramaa. Garaan isaanii hin cabaa. Kun hin ta'a. Inni lammaffaa immoo maaltu ta'a? Inni kanuma jalatti ilaalaa irraa rakkinni hin hiikamaa. Rakkinni furmaata argata. Hidhaan hin hiikamaa. Seexanootiin ba'u. Dhukkubsatootiin. Kana gargaaramne ittiin
hojjechuutiin tajaajiluu jalqabnu rakkinni namaa hin hiikamaa. Hallelujah. Dhukkubsatootiin fayyuu seexanootiin ba'uu mootummaan Waaqayyoo hin ballata namooti isaaniitti hiikamu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani isin maaltu nurraa eegama ittiin hojjechuu shaakaluu ittiin tajaajiluutu nurra jiraata jechuudha. Marree kaa'uun nurra jiraatu xiggii qabannee taa'uun nurra jiraatu. Waaqayyo humnaaf aboonuu kenneera galanni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Yeroo akkas ta'uudhaan biyya keenyaaf maatii keenyaaf dhalootaaf waldaa kiristaanaatiif Waaqayyo furmaataaf nu godha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waldaa keessa jirru keessatti furmaata, mandara keessa jirru keessatti furmaata, biyya keessa jirru keessatti furmaataaf nu godha Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni Waaqayyo lafa jirutti furmaataaf barbaadama. Furmaataaf barbaadama. Rakkina hiika hallelujah galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Rakkina akka uumnuuf utuu hin ta'in namooti tokko dhuguman isinii jedha. Uumamumaan ta'een beeku waldaa keessatti namooti rakkisoon jiru, maatii keessa namooti rakkisoon jiru. Waaqayyo namoota rakkisoo akka taanu rakkinaaf nu kaa'e utuu hin ta'in furmaataaf nu kaa'e. Maqaa Gooftaa Yesuusiin lafa teessetti waajjira jirtutti, waldaa jirtutti, biyya jirtutti furmaata si haa godhu Waaqayyo. Amen. Haladona magaya dona masumnaf abos rajuru nama formata tay maka Gooftaa Yesuusin formata barbadami maka Yesuusin formata barbadam merka keessa mirga kaasa maka Gooftaa Yesuusin formata barbadam lafa jirtutti formata barbadam wajjira keessa jirtu formata tay lafa hojiitti formata tay waldaa keessa jirtu hallelujah hallelujah amen alota formata tay maatii keetti formata tay Biya formaataaf ta'e galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Inni dhuma yeroo shaakalleettiin tajaajilleettiin hojjechuu jalqabnu tajaajila bu'a qabeessa tajaajiluu jalqabna galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tajaajilli keenya ija kan qabu bu'aa kan qabu bu'aa kan buusu ta'a jechuudha. Ergama keenya fiixaan baasna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhaqaa maca hundumaa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa afur qulqulluutiin cuuba bartoota isaan godha isan isin barsiise barsiisaati kunoo anamma dhuma biyya lafaatti isinii wajjinan jira Maatiyos 28:18 amma 20 hallelujah ergama keenya raawwanna jechuudha tajaajila fiixaan ba'aa tajaajila jechuudha tajaajila ija qabu tajaajila fakkeenyummaa qabu Waaqayyo kana nuuf haa godhu maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. Abonu kenname kanatti warra fayyadamanii mootummaa Waaqayyoo bal'isanii furmaataaf warra ta'anii hojii seexanaa warra diiganii Waaqayyo nu haa taasisu Waaqayyo saganyeenya nuuf haa eebbisu. Hallelujah. Egaa dhaqaa jedhamni humnaaf aboo kanatti kenne sagalee kana dubbiseetan xumura Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota habaasaniif dhukkubsatootas hafayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kenne mootummaa Waaqayyoo halabsaniif kan dhukkubsatanis hafayyisaniif isaan ergee hallelujah siinsi ergee anaan na ergee siinsi ergee anaan na ergee hallelujah galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ambaasaaddarri Kiristoos har'asi ergamtuun Kiristoos ergamaan Kiristoos har'asi hallelujah galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u humnaaf aboo kana warratti fayyadaman Waaqayyo nu haa taasisu daqiiqaa muraasa sagalee kanarratti kadhadheetan isinitti deebisaan kadhanna. Hallelujah hallelujah ya Waaqayyo. Malabaya dona janama sekradina magaya. Devega torra magaya igladina mas. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin ya Waaqayyo Abbaa. Humna sagalee kanaan nan kadhadha. Sagaleen kun fayyina guddaa hiikama guddaa yaa Waaqayyo jireenya keenya keessatti godhu warra sagalee yaa Waaqayyo humnaaf aboo ati kennaniif beekanii amananii yaa Waaqayyo ittiin hojjetanii humni ati laatteef humniif aboon ati laatte kun isa biyya lafaarraa humna qabeessa akka ta'e warra beekanii amananii yaa Waaqayyo Gooftaa isuma bartootaaf kenname ta'uusaa amananii beekanii ittiin hojjetanii bu'aa ittiin buusan mootummaa kee ittiin bal'isan seexanoota ittiin baasan dhukkubsatoota ittiin fayyisan Waaqayyo nu taasisa
humna sagalee kanaan illee dhukkubsatootas keessa jiran ammaa ka'anii fayyuu haa jalqaban maqaa Yesuus. Hidhaan ciccitu haa jalqabu maqaa Yesuus. Humni kee nu gidduutti hojjetu yaa Waaqayyo Gooftaa tajaajila ija qabu warra tajaajilanii darban nu taasisi. Galatoomii ulfaadhu ergama isaanii warra raawwatan nu taasisi. Kana hundumaa isa ittiin natti tola jettee ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiif jettee nu dhaga'i. Ameen.